Dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii of argaati. Qophiin of argaa akkuma beekamu sagantaalee hedduu of keessaa qabdi. Sagantaalee hedduu of keessaa qabdu keessaa sagantaa irra guddinaan irratti xiyyeeffannee hojjennu keessaa siyaasaa fi diinagdee keessattuu biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irratti jechuudha. Qophii kana irratti yeroo garagaraatti keessummoota garagaraa affeerannee akkasumas kophaas akka qindeessaa miidiyaa kanaatitti yaada silaa uummata keessatti ka'anii uummata keessatti deddeebanii fi gama diinagdeetiinis gama siyaasaanis kaasaa turreerra. Addas akkuma baratame haala yeroo ammaa biyya Itoophiyaa keessattuu biyyattii guutuu jechuu bifa danda'amuun deemamaa jiru irratti waan tokko akka nam tokkotti waan dhagayamee fi yaada dhuunfaa kiyyaa kennachuu barbaada. Asirratti dubbachuu barbaada. Yeroo yaada kana kaasu asirratti yaadni kunniin miidiyaa kana irratti kan qindeessus kan hojjetus ana waan ta'eef anuma bakka bu'a jechuudha. Akka dhuunfaa kiyyatti yaada qeeqas yoo ta'e yaada ijaaras yoo ta'e ni fudhadha jechuudha. Isuma kanaan wal qabatee yeroo garagaratti sagantaaleen nu hojjannu fi bifa garagaraatiin bifa yuutuubii irra kaa'uunis haa ta'u laayivii illee dabarsuu kallattii peejii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti illee fe'uuni akka namoota bira gayu yeroo baay'ee yeroo garagaratti gaafataa turreerra. Ammas akkuma baratame viidiyoo kana sheer godhuun yookaan walii qooduun akka namoota waan kana dhimmi kun ilaallatu biraanii akka nu geettan gamanumaan isin gaafataate. yuutuubii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa illee namoonni sabskraayibii hin goone yoo jiraattanii yookaan akkasumas maamila keenya yookaan michuu keenya taatanii hin jiraanne liinkii as jala jiru kanaanii isa cuqaasuun sabskraayib godhaa, laayik, sheer godhuuni akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuqaatii yeroo nu waan wayii dabarsinu yeroo Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan hayyootas haa ta'u sagantaalee badhaa qabnu kanarratti yeroo nu dabarsinu akka mallattoo isinii kennu jechuu barbaada jechuudha. Isuma kana atti aansuuni sagantaan anadha qabadhee isinii dhufe akkuma addaati miti waan yeroo baay'ee bifa barreeffamaanis gama barreeffamaanis karaa tiktookiitiinis yaada yookaan gaddiinsa sukkanneessa ajjechaa sukkanneessa naannoo Oromiyaa Salaalee aanaa Darraa irratti raawwatamee ilaalchisee waan tokko jechuun barbaada. Isumarraan dabalatee immoo dhimmoota siyaasaa kan paartii yeroo ammaa biyya bulchaa jiru akkamitti ummata isaa keessummeessaa jira, akkamitti rakkoo yookaan gadadoo ummata irra gahaa jiru ummata sana irraa qolachuuf bifa kamiin hojjetaa jira waan jedhus hamma tokkoon kaasaa na hordofaa isiniin jedhaa. Sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan dhuguma gaafuma wanti wayii gale Oromoon yeroo baay'ee gara rakkinni yoo gale rakkinna sana irratti haasayuuf yookaan gama tiktookiinis haa ta'u gamoota feesbuukii akkasumas miidiyaalee garagaraa irratti Oromoon wanti itti baratame tokko maaltu jira jenne yoo rakkoon wayii uumame rakkoon sunini cinaan akka waan walii nu galchuu godha, cinaan immoo rakkoon sun immoo adda nu fageessee taanuma caalaayyuu yeroo garaagarummaa keenya itti badhatutu jira jechuudha. Garaagarummaan saba Oromoo jechuudha. Oromoon kutaanis amantaanis aadaanis wayinuu waan kana hundaanuu saba waliin qoonne keessaa Oromoon saba guddaa
fi saba adda dureen beekamudha. Gaafa rakkoon wayii Hararge ka'u an Hararge jedhaa, gaafa Arsi ka'u an Arsi jedhaa. Hundi isaa kutaalee Oromoo hunda jiranitti rakkoo wayii yoo uumame rakkoo san waliin birmatuuf, walitti birmatuuf yeroo ittiin fudhatu jechuudha. Kana jechuun maali? Garaagarummaan siyaasaas, garaagarummaan amantaas, garaagarummaan fageenya lafaas fi iddoo dhalootaa nu daangessu jechuudha. Kanuma irraa kaka'ee argaa jirra. Yeroo ammaa kanatti wantoonni hedduun deemamaa ture. Viidiyoolee suukkanneessaa, namoota gaggadadoo hamaa akka ammas irra argitanii kana wantoonni silaa dhala namaa irratti ta'amuu hin qabnetu ta'ame jechuudha. Isa kanaan wal qabatee isa kana maaltu dhaleedha? Amma rakkooni rakkoo dhalate irraa haasa'uu irra rakkoon sun wanta rakkoo sana dhale irraa haasa'utu nu barbaachisa jechuudha. Oromoon immoo rakkoo uumame sanii fi wal dhabuu irra waan rakkoo uume san irratti walii galuuf hojjechuun akka isa barbaachisu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Yeroo ammaa kana ka argaa jirru akkuma argaa jirru namoonni paartilee garaagaraa keessa jiran, paartilee siyaasaa Oromoo jechuu kiyya. Yeroo paartiin wal qoodanii, yeroo naannoon wal qoodanii rakkinna saba Oromoo yookaan rakkinna kutaa Oromoo tokko qunname san isa sana irratti yeroo badii gama tokko kennanii gama kaaniin immoo diigumsi Oromoo akka babadhatu taasisan argaa jirra. Isa kanaafi ragaalee hedduutu jira jechuudha. Gama viidiyootiin isaa ta'u keessattuyyuu pilaatfoormii TikTok jedhamu kana irratti namoonni wantoota silaa hin barbaachifne hedduu facaasuun, haasayuun rakkoo Oromoo irra gahe sana qolachuu nu hanqisee wantoota biraa akka yaannuu fi wantoota biraa irratti fokas akka goonu nu taasisee jira jechuudha. Inni kun anamma akkuma jala dura jedhe rakkicha kana maaltu dhaleedha? Rakkoo kana maaltu dhale? Rakkoon kun amma rakkoo nama morma muranii mukatti fannisanii deemuu ilmaan Oromoo nama akka hoolaa, akka horiititti, akka re'eetti gadi ciibsanii basma aab jedhanii maqaa waaqaa waamanii yeroo nama waan dhi'uume, yeroo silaa lubbuu waan dhi'uume waan baasa jedhamee bara kana keessatti jaarraa 21ffaa keessatti yoo sabni tokko saba tokko gacciibsee goorra'u arguu caalaa wanti nama gaddisiisaa hin jiru. Inni guddaan rakkoo sana maaltu dhaleedha? Amma rakkoo isa sana rakkoo dhalate sana irratti hojjetamee rakkoon sun immoo furamuu danda'a waan jedhu irratti waliin ilaaluu nama barbaachisa jechuudha. Duubatti deebinee wama gale sana bichaa fi wanti gale sun immoo akkuma yeroo tokko tokko nama si ajjeesi wanta jedhamu sana irra maali furmaata rakkoo uumame kana gara kamiin furratti utuu fokas goone jechuu barbaadeeti. Maaliifi namoonni tokko tokko yoo ati waa'ee nagaa dubbattu ati waan Oromoo taate ittiin fakkaatu, ati waan siyaasaa beektu ittiin fakkaatu, ati waa'ee siyaasaa yookaan waa'ee quuqama saba keessaa baate sanis waa hin qabdu ittiin fakkaatu namoota tokko tokko jechuudha. Isaa miti dubbichi. Dubbichi maali? Dubbichi wanti asii qabate kuni eessatti dhaabata jedhaniitiin xalluu nama barbaachisa jechuudha. Wanti amma jalqabame kuni gara hammeennaa, gara akka biyya Rwaandaa bara dheeraaf ta'ame sanitti geessuu waan danda'uuf suutaan tasgabbaayamee ilaalamutu barbaachisaa jira. Rakkoo sana maaltu dhale yoo jennee dubbanne akkuma beekamu rakkoo kana ka dhale ani paartii kamiiyyuu nama deeggaruu miti, deeggaraa paartii kamiitiillee miti, miseensa paartii kamiitiillee miti.
Oromoodha. Oromoof quuqama qaba. Rakkinni Oromoo irra gayaa rakkinna kiyya. Rakkinna sana yeroo baay'ee gama danda'ameen waan godhuu qabuun Oromoo cinaa dhaabbadha jechuudha. Garuu kana jechuun dhugaa dubbachuu hin dhiisnu. Paartii keessa jiru paartii kiyyaa golee paartii biraatti waan kana uume jechuullee hin danda'u. Dhugaan jirtu maali rakkoo kana eentu uume yoo jennu rakkoo kana maaltu uume yoo jedhamu ta'e paartii biyya bulchaa jiru jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Bulchiinsa mootummaa ministeera Dr. Abiy Ahimadiitu uume jechuudha kana. Maaliifi akkuma beekamu yoo waan yaadannoo yeroo fagootii miti yaadannoo yeroo dhiyooti. Namoonni miidiyaa kana hordoftanillee duubatti deebitanii gaafa waraanni TPLF fi paartii badhaadhinnaa yookaan biltsiginnaa jidduutti mootummaa federaalaa jennu deemamaa ture. Maal jedhaa turre? Wanti nu jedhaa turre waraanni sun ni barbaachisa jedhaa turre miti. Keessattuyyuu Oromoon itti hirmaachuun qabu jedhaa turre. Pilaas immoo namoonni yoo san adda dureen hidhachiifamanii hidhannoon guutuu itti kenname akka Tigraay jenosaayidii irratti raawwatan ummata Tigraay irratti jenosaayidii raawwatan taasifamanii ijaarramanii jedhan qaama amma shororkeessaa amma mootummaan isaayyuu matama isaatiin afaanuma isaatiin bahee humna finxaaleeyyii jedhee waamuu jalqabe kanatti qaama kana ka hidhachiise Asaaminoo Tsiggees yoo ta'e garuu humna isaa itti jabeessanii faannoof beekumtii kennanii waraanni faannoo yoo bakka kamuu seenee Itoophiyaa guutuu keessa seenee waan fedhe godhuu akka danda'u yeroo miidiyaa ani hoogganaa paartii biyya bulchuutiin yeroo nu himamaa turetu jira jechuudha. Kun waan nu wanna jedhu miti jechuudha. Waan eenyullee waakkatu miti. Waan eenyullee irra deebee hin jenne jedhu miti jechuudha. Hin ta'amee jirallee jechuudha. Humni sun yeroo sanatti akkuma argitani waraanni hedduu balaa baay'ee bu'aa bayii hedduu keessa umman biyya Itoophiyaa gadadoo arra keessa jirtu kana keessatti sababni kufteefi sababa waraana naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti keessattuyyuu paartii biltsiginnaa jidduutti raawwatameen gadadoon adda jiru kun dhufe jedhee lafa kaaya jechuudha. Inni kun akkuma beekamu faannoon erga hidhachiifame booda maal godheedha? Kalaal maal godhe? Wanti inni godhe ifaan ifa takka lama jedhamee safaramee laakkayamee lafa taa'uu danda'a jechuudha. Lafa jiras bakka kamuu jiras miidiyaa kamii irra jiras isaanillee waan godhan evidensiin waan hojjetaa turan san digital video kaasanii post godhaa turaniiran jechuudha. Waan dhokataan hin turre kuma argaa jirra waa hedduutu ta'ame jechuudha. Jenosaayidii saba Tigraay irratti raawwatanii qabsee bilaa jedhanii yeroo nama lubbuun jiru ibidda qabsiisanii yoo inni keessaa ba'u itti deebisaa gubanii akka re'eetti waddan argine jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisaati. Dubbataa turre iyyaa turre nun barbaachisu wanti kun biyyattii tanan barbaachisu Itoophiyaa ka barbaachisu mari waraana dhiisaa waraanni saba kana hin barbaachisu. Itoophiyaan tokko nu adda nama wal waraanuu miti. Rakkoon siyaasaa yoo jiraate rakkoo siyaasaa kana mariin haa furannu mariin haa furamu mootummaan biyya bulchaa jiru haa godhu marii waliin haa taasisu oduu jennee iyyinu. TPLF faras baanda warra biyya gurgurate jedhamaa turre jechuudha. Nu amma sirriin turre yeroo sanatti.
Wanti kana isin yaadachiisaa jiruufi waan amma fafootti dhufuuf deemuuf jechuudha. Maali? Yeroo sanatti warroota waraana san keessatti waraanni sunini hin barbaachisu warri jedhame hundini gaarbeejii tokkotti nu guuranii yejuntaa faras jedhamnee turre jechuudha. Maaliifi jenoosaaydiin biyyattii ummata Tigraay irratti akka hin geggeeffamne waan jenne qofaaf. Nu ka jenneef isa sana TPLF biyya sana miine jechuu kennaa miti. Namootni TPLFitti biltsiginnaa caalaa qabsaa'ee biyya irraa biyya teenya tajaalannu irraa baqannee biyya teenyatti deebinee arguu dadhabne nu dhaadataa maatii keessan saqqallee fin'auduu nuun jedhan barreeffamatu jira. Hundi isaa maatii keessa haga akaakilee abaabilee keessani saqqallee fin'a jedhaa oduu nutti barreessan no saba keenyaaf jennee u'u jennee ijoollee harka duwwaa karatti yaafnee waliin qabsoofnee qabsoon adda paartiin OPDO maqaa ittiin jijjiirate jechuudha. Paartii maqaa haa jijjiiratu malee paartiin biyya bulchaa jiru ammallee OPDO jechuudha. OPDO lammaffaa jechuudha. OPDO lammaffaa loo jechuun OPDO sadaffaa gaafa duraa ODP itti jijjiiramanii ODP irraa amma deebi'anii biltsiginnaa ta'anii badhaadhina ofiin jedhanii tokkoma jarri garuu hogganootuma kalee turantu adhallee jira jechuudha. Garaagarummaan jiraataa yoo ta'e eenyutu masaraa mootummaa seenedha. Eenyutu masaraa mootummaatii ba'ee eenyutu masaraa mootummaa seenee yoo taate malee barreeffamni sirni itti bulmaata biyyatti wanti jijjiiramee hin jiru. Rakkoolee wantoota rakkooleen kalee Oromoon harka duwwaa akkana qabatee karabba'ee ijoolleen kumaatamni itti dhumate ka furamee hin jiru. Namoota muraasa gara aangootti fiduun ala fi immoo paartiin biyya bulchaa jiru jijjiirama maqaa jijjiiramaatiin namoota hedduu gara biyyatti namoota isaan morkuu danda'an hedduu gara biyyatti galchee dhabamsiisuun ala wanti ta'ame guddaan waan jiru natti hin fakkaatu. Tariitii namoonni ilaallaa hin arginas yeroo tokkos biyyas buunee arginee jirra erga siyaasii. Wantoonni maaliin magaalota didiqqoo irratti magaalaa Finfinnee wantoonni kalee jalqabamani yeroo mallas jiru jalqabamani hedduun isaanii xumuramanii jiran gara xumuratti dhufuutti jiru jechuudha. Maali wanti jalqabame tokko kun aadama mootummootaati. Mootummaan tokko waan tokko jalqaba katti dhufee irraa fuudhummoo barbaachisummaa dhimmicha sanii erga hubatetti ni xumura jechuudha. Muummeen ministeer Dr. Abiyyis kanuma godhe jechuudha. Waan masaraa haaromsuutiin alatti jechuudha. Kun immoo pilaanima yeroo dheeraa turanii jechuudha. Daandii hojjetuun, magaalota gugurdisuun, maaster pilaaniin maqaa jijjiiratee dhufee malee maaster pilaaniin amma namoonni tokko obsobuun maaster pilaaniin hin hafee jedhan. No, maaster pilaaniin hin hafne. Shaggar hundeeffame. Shaggarii gaaraantii maal qabdi boruu kutaa Finfinnee ta'uu dhabu hin beekamu. Kanas qabadha. Kanaafuu maaster pilaaniin uummata Oromoo irraa hin hafne adhallee maqaa garagaraatiin Oromoon buqqa'aa jira. Oromoon tuulamaa naannoo Finfinnee jiraatu guutumaan guutuutti ammallee buqqa'aatuma jira jechuudha. Kana irraa ka hafe wanti badhaadhinni yookaan biltsiginnaan bu'aan inni guddaan nu buuse hin jiru. Maali? Bu'aan inni guddaan buuse sababa mootummaa naannoo Tigraay waraanuun faannoo hundeessee faannoo ijaaree beekumtii guddaa kennee fi ummata Tigraayitii fi sabaaf sablammoota hedduutti gadi bobbaase jechuudha. Kuni akkamitti ta'ee
waan an amma asii irra deddeebi'ee dubbadhu guddaa hin qabu jechuudha. Dhuguma hundi keenyaa ni beekna. Namoonni itti dhiyeennaan yoo dhoksuu barbaanne malee, yoo obsomnee nama sobuu barbaanne malee, yoo kaadiree biltsiginnaa taanee bu'aa adda argannuuf. Bu'aa yookaan namoonni hedduu amma biyya galanii birrii ofiitiin isaa ta'anii lafa bitataniiranii ta'uu danda'a, ganda irraa dhalatan keessatti mana bitataniiran ta'uu danda'a. Hedduu isaanii argaa jirra. Warroota kalee dhugaa dubbata akka dhugaa jallisanii dubbatan argutti jirra. Dhugaa nu amma maali? Nu mormaa taanee itti fufna jechuu kennaa miti. Rakkinni eessa jira jennee kallattii kenna jechuudha. Kallattiin nu kennu sun maalidha? Mootummaan haa kufuu jedhaan jirru. Mootummaa irratti mootummaa balaaleffataa hin jirru. Mootummaa balaaleffatuutu rakkina ummata irra gahaa jiru. Rakkina gadadoo saba keenya. Waan ummata amma argitan kanarra gahaa jiru kana balaaleffataa jirra jechuudha. Isa kana balaaleffatuun immoo tariita ashabbaarii, maqaa ashabbaarii nuu kennuu danda'a. Tarii har'a maalii fi ummata isin ijaartan jennuun kana faannoo yookaan isaan amma maqaa biraa finxaaleeyyii jedhanii jiranii. Finxaaleeyyii jedhanii jiraniini farda finxaaleeyyii yookaan yefaannoo faras nuun jechuu danda'an akkuma kalee juntaa faras nuun jedhan san jechuudha. Kana kaadireen namni garaaf bulu waan hin goone hin qabu, waan hin jenne hin qabu jechuudha. Faarsitee bultoonni yeroo baay'ee maqaa hedduu sitti kennanii nu immoo dhugaa arguuf ija hin limsannu. Dhugaa irraa ija guyyaa tokkoyyuu hin limsannu. Eenyuufillee hin gollu dhugaa dubbannaa. Amma yeroo ammaa kanatti biyya kagoolaa jiru, biyya dirree waraanaa akka taasisaa jiru, ummanni Itoophiyaa keessattuu ummanni Oromoo nagayaan bahee akka hin galle kan taasisaa jiru paartii biyya bulchaa jiru mootummaa muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad. Kana jala murree kaa'uu qabna. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa rakkoolee furuun ala rakkoolee babadhisuu irratti hojjetaa jiru. Kun beekamaadha. Argaa jirra. Emooshin ta'anii haasa'anii biyya bulchuun hin danda'amu. Namni mana isaa keessattuu haadha manaatiif abbaan manaayyuu mana keessatti yeroo walitti dubbatan bifa walitti dubbatanii qaban. Tokko dheekkamaa dubbatta taanaan manni sun gara itti deemu numa hundatu beeka jechuudha. Namni wal dhagayaa dubbachuu, wal hubachaa dubbachuu, waan ta'aa jirullee hubachaa dubbachuu barbaachisa. Ga'umsi siyaasaa akkasi. Dhiifama naa godha. Obbo Shimallis ga'umsa siyaasaa hin qaban jechuu kiyyaa miti. Haa ta'u wanti wayii yoo uumame waan uumame sana madda godhachuun emooshin taane dubbachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf rakkooleen biyya keessatti uumaman kanama qalanii reeffaa akka maatiin awwaalanne taasisuun baay'ee waan nama gaddisiisaati. Mee dhugaa waan maatiin kun ta'e, waan amma isaan irra ga'e, waan maatiin kun gaaf duraa dubbate rakkoo mucaa karaa deemaa jedhu saniin bahee mucaa sana irratti ololli hin taane oofame jechuudha. Paartii biyya bulchuu fi kaadiroota biltsiginnaa kan biyya keessaatiif kan biyya alaatiin mucaa dhugaa Oromoo dubbatu yeroo sana dhaabatee yeroo inni qalsiisu, yeroo inni goorraasisu viidiyoo isatu waraabe. Akka Masfiin Faayisaa Roobiifa waan isaan haasaa jiran kunuuti dhageeffachuu dandeettu jechuudha. Isa dabalatee immoo kaadiroonni mucaa dhugaa rakkina Oromoo irra gahaa jiru gadadoo uummata sana
sululatti ittifamanii akka isin argitan kanatti sulula keessatti gadadoo arganii haadha boottu daa'ima abbaaf ilma ajjeesaa qileetti kagatan osoo arginu mucaan haa hidhamu. Mucaan waan rakkinna argeef malee mucaan badii qabaateeti miti haa hidhamu. Nama warqee haadha manaa isaa gurguree saba Oromootii gargaare gurbaan kun mucaa irratti xiyyeeffachisiise jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaa. Baay'ee waan nama gaddisiisaati kun. Inumaayyuu mucaa kana an akka yaadetti jechuudha. Mootummaan naannoo Oromoo mucaa kanaaf protekshinii maaliifi adda yoo laallee jennu finxaaleeyyiin yookaan humni hidhate kan naannoo Amaaraa faannoon yoo lolu yoo ummata kana dararu maqaa tokkoon darara. Maqaa san maali? Anas Oromoon hunduma kenna jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromootii jedha namni hedduu. Kana Oromoon illee kun mootummaa Oromoo nullee kaadaa hin jiru kana. Oromoo biyya bulchaa jira. Kaadutti hin jiru. Oromoo gubbaa qabee haga jalaa sirna federaalawaatiin bulchu jira. Heediin yookaan mataan biyyattii biyya bulchaa jiru illee Oromoodha. Dr. Abiy rakkoolee gajjallaa jiran yoo ofii isaatii dhaqqabuu dadhabe qaama dhaqqabuun rakkoolee sana furuu osoo qabu rakkooleen sun furamuu dhabuu fi yeroo fudhachuu irraa kan ka'e har'a rakkoon kun uumamee jechuudha. Warri sun yeroo nu waamu የጋላ መንግስት ነው እንጀን የኦሮሞማ መንግስት እናጥፋ በየእራ ሀገ አላት ወል ኢጃራኒ የቹ አሲት ብያ አላ ከነቲ ሀበሻን እንዱብፍቱ ነው ቢያም ካድሬኒ ኡመኒ ኦሮሞ ካድሬኒ በልጽግናማ ኢሳንለ ኑት ዱሉ የቹ ኑናማ ቢያዲጉ ኑናማ ማል ጀዱ የቹ nuka jedhaa jiru namoonni akka kiyyaaf na fakkaatan yookaan Oromoon ta'e Oromoon ala biyyattiin sun haa tasgabbooftu warri jedhaa jirani maali yoo jettani lubbuun namaa protekshinii haa argattu namni nagayaan bahee haa galu immoo biyyi hoo shororkeessitoota jalaa haa baatu kami wanti fedhes kafalame nu shororkeessitoota ganda keessa ummanni Amaaraallee dararamu jira. Ummanni kun ummanni hidhate kafaannoo jedhamu kun ummata Oromoo qofa dararaan jiru. Warra Beenishaangul Gumuzillee ollaa hunda ummata Tigraayillee hunduma walitti qabee Oromoo dabalate hunduma isaa dararaa jira jechuudha. Akkuma argitan kaayyoon isaan qabsaa jiraniif illee kaayyooma tokko 4 kiiloo 4 seenuudha. Inna kiiloo 4 wanti seenuuf maali? የኦሮሞማ መንግስት እንደመስሳለን ኩኒ nu yeroo dubbannu yeroo ilaalcha kennas yaada kennas kenninu biyya san keessatti yoo danda'ame filannoo tokkoffaa irratti filannoo tokko kennee haasofna jechuudha akka kiyyatti kaa'ee haasa'an. Maali filannoon tokkoffaani rakkoolee jiran mariin furu. Rakkoolee hidhattoota adda bilisummaa Oromootiif akkasumas mootummaa naannoo Oromoo Amaaraa keessa socho'an hidhattoota faannoo isaan waliinis yoo danda'ame karaa nagayaa dubbatanii karaa nagayaa mari'atanii siyaasaa gara barcumatti fidanii xarapheezaa irratti waliin fixachuu danda'uun barbaachisaadha jedha filannoon kee jalqaba. Inni kun sababa guguddoo hedduu qaba jechuudha. Yeroon kun ta'etti yeroo nageenni walitti dhukaasuun dhaabame nagayaan garaagarummaa irra wadhabansa irratti dubbatani nama barnoota dhaabetu barata
ka qotatu dhabetu qotata, nama qe'ee deebi'a. Lubbuu namaa ka seer malee qalamaa, ajjeefamaa, gubamaa, qilee darbamaa jirutu hafa jechuudha. Rakkooleen kun hin hafu ta'aa itti fufa taanaani mootummaan filannoo lammaffaallee hin qaba jechuudha. Mootummaa jechuun harka irra guddaa jechuudha. Harka irra guddaa biyyattiin sun qabdu, biyyattii sana keessa jiru keessaa mootummaan qaama guddaadha. Ummata kana maal godhuu qaba? Ummata hidhatee socho'u kana. Qaama kamiinuu haa ta'u. Yoo danda'ee gara mariitti fidee walii galuu dadhabe wanti godhuu qabu humna itti argisiisee humnaan gadadoo ummata irra gahaa jiru hambisuu qaba. Mootummaan humna faannoon waraanee hidhattoota kana yookaan ashabbaarii, ummata ashabbaarii finxaaleeyyii muraasa to'achuu dadhabe miti. Lafarra harkisuun dhimma kana akka ishuu guddatti ilaaluu dhabuuni fi quuqama ummata ofii bulchinuuf quuqama dhabuu utuu kana fide malee mootummaan naannoo Oromiyaa qofti faannoo humna faannoo to'achuu hin qaba ture. Mootummaa federaalaa oduu hin ta'in. Meeshaa hedduu qaba. Humna hedduu qaba. Sababni yoo gara mariitti dhufuu dadhabame daangaa kana haga isaan daangaa ce'anii magaalota meeqa jala dhibbaa oli gara Wallaggaan as Sameen Shawaa kutaa Shawaa guutuu haga isaan weeraranii gama Minjaar gubbaa Shonkoora gubbaa kanaa haga dhufanii haga jireen gadi dhufanii lafa kana hunda to'atan maal godha mootummaan? Maal yeroo to'atan bari nama ajjeesaniiti. Naannoon daangaan Oromiyaa abbaa bulchuun qabdu jechuudha. Mootummaan Shimallis Abdiisaa daanga itti gaafatamummaan isaa federaalummaa yoo federaala gubbaaf ta'e illee wanti inni guddaan gaheen hojii isaa maalidha? Daangaa Oromiyaa kabachiisuudha. Ummanni Oromoo, sabni Oromoo nagayaan bahee akka galu nagaya isaanii irratti hojjechuudha. Yoo kanan taane mootummaan maalidha? Barcuma isaa eega. Haga warri sun ummata fixee, ummata goorra'ee, ummata gubee, qilee darbee haga inni dhufee barcuma isaa irraa isa darbu qofa eega. Kana taanaan dogongoradha. Baay'ee waan nama gaddisiisaati jechuudha. Kana mootummaan biyya bulchaara ofiin jettu keessattuyyuu mootummaan Dr. Abiy of ilaali yeroo gabaabaa keessatti qaama hidhatee socho'u gugurdoo lamaanuu kan ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo hedduun isaanii karaa nagaan galaa jiru. Abbaa Gadaa waamicha Abbaa Gadaa dhaganii jiru, dhaga'utti jiru, nagaa fedhu, nagaan isaan waan qabsaa jiraniif beekanii jiru. Immoo mootummaan yeroo garagalee ofii faannoo hidhachiise faannoon waraanuma raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gaafa gara Tigraayitti lolan isaan duubaan dhayaa meeshaa irraa hiikkatee akka beeku isaanuma irraa afaanuma warroota jeneraalota biyya eegan irraa dhageenye ifaannoo siraa nabbare waraana kenna raayyaa ittisa biyyaa duubaan dhayaa meeshaa irraa hiikkatanii kaan immoo
isaaniitu hidhachiise ni beeku jechuudha. Kaan immoo amma yeroo Shimallis Abdiisaas yoo dubbatu Angawaan olaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaas yoo dubbatu ka argaa jirru maalidha? Shaneetu jedhu. Ijoollee adda bilisummaa tana maqaa daabboo isaanii shaneetutuyyuu faannoo hidhachiise. Faannoo warri hidhachiise warra kana jedhanii yeroo miidiyaatti ba'anii dubbatan argina jechuudha. Inni kun baay'ee nama gaanessa really. Maaliifi qaama ibidda lamaan, qaama wal eeggatu lamaan, qaama waliin bara baraafuyyuu wanti tokko walii hin galchine. Qaama tokko morma muree ijoolleen barii maa daganna dhiiroo yeroo haasofnu ijoolleen mormi muramee mukatti fannifamee jedhe suni ijoollee adda bilisummaa Oromoo ta'uu maa dagatta. Adda yeroo morma Oromootti murame yoo jennu bari muka akka fannifame ijoollee adda bilisummaa Oromooti. Waraana adda bilisummaa Oromooti. Isa maa dagan. Isaaniyyuu ijoolleen adda bilisummaa Oromoo isaanuu isa dagatanii mucaa akkasitti ciibsanii qalanii haga dhumaatti morma irraa muranii mukatti qamanii deemanii sani dagatanii faannoo hidhachiisan jettanii yaaddu. Isa godhanii rantaanaan dogongoraa jechuudha. Baay'ee siyaasa haasofnu mi'eeffatuuf jecha yeroo tokko waan silaa hin fakkaanne haasofne ummata keessaa of baafna jechuudha. Yoo biyya bulchinu anamma dura maal jedhe wantoonni emotion ta'anii dubbatanii fi wantoonni yoo biyya bulchitu ta'e yoo mana kiyyuu bulchitu ta'e wantoota suutaan wantoota dubbattee irratti gadi ijjattee dubbattu beekuu qabda. Shimallis Abdiisaa fi Haayiluu Addunyaa waan san waan beekan natti hin fakkaatu. Waan sana hubannoo isaaniillee hin qabani. Maayikiin itti daraddaramee raafoo isaanii baay'eetu jira. Akka kiyyaa takkitti tanaa miti. Waa hedduu itti daraddaramee jira. Isaan waan sana hin yaadanne jechuudha. Wanti kalee darbe sana hin yaadanne jechuudha. Gumaadha ta'e kana yaadatanii gumaadha kana irratti fokas waan godhaniif yaada bilchaataan taane ibsa kennanii kunis ummata badhaa Amboo walitti qabe wanti inni haasayaa olee galisanuma jechuudha. Kuni baay'ee nama qaanessa, baay'ee nama gaddisiisa. Ummata kana yeroo gabaabaa keessatti nageenyi ummata Oromoo hin eeggama yoo ta'e eegsisu eentu eegsisa mootummaadha. Amma nu ka jedhaa jirru mootummaa haa diigamuu jedhaan jirru yookaan hubattan kaadiroonni bilisiginnaa. Abiyyi akkasaa ta'u jedhutti hin jiru. Quuqama nu kalee TPLF'n illee quuqama sabaa argisiisa yoo ta'an uummanni si kuffisaa jedhaanii jira turre. Ammallee mootummaa bilisiginnaatiin ka jedhaa jirru yoo wantichi akkanaan itti fufa ta'e kiraayisiin baay'ataa ta'e rakkooleen gadadoon uummanni bari bara kanatti ummata akka horiitti xamaddanii qambaraatti feetanii wannoo qaba sun narraa buusaa narraa gadadoon kun akka narraa bu'u ijoollee Oromootii walii galaa jedhaa isin kadhatu san dhiiftanii diddanii isin diduu keessan waa hedduu maqaa isin kaayeftan wantoota anamma fakkeenya nama tokko walii galu namni tokko sun waa ani hin taane maqaa na balleessa
ololan taane miidiyaa irra beenarra haasaa attamiin walii galaan jechuudha. Ijoollee tana ijoollee adda bilisummaa Oromoo daggala jirtuun walii galla jedhamee yoo ka yaadamu ta'e hujii isaanii hojjanne maa kenninaaf jechuudha. Badii uumaa jiranii? Badii uumaa jiran. Maali badiin? Yoo taani uummanni ijoolleen adda bilisummaa Oromoo kallattiin naannoo isaa irra socho'an irratti yeroo ilmi Oromoo morma akka re'eetti ciibsamee qalamu adda bilisummaa Oromoo illee naannoo san keessan socho'a. Still revenge inni fudhateen argina. Revenge haa fudhatu jechuun nama revenge amanuu miti haa ta'u garuu ibin humnoo hidhate sanuu dha'ee naannoo saniin baafne jechuudha. Maaliif lamaanuu waraanni hidhattoonni mootummaa naannoo Oromiyaa illee uummata Oromoo eegan. Addi bilisummaa Oromoo illee kan qabsaa'aa jiruuf saba kanaaf waan ta'eef saba kanaaf oolmaa tokko ooluu qaba waan jedhuuf jechuudha. Gonkumat walumaa galatti warra faannoo adda bilisummaa Oromootti hidhachiise warra jedhu keessan jiru. Maaliif isaanuyyuu hidhannoo kana eessaa fudhatan? Adda bilisummaa Oromoo ani hin binneef ati hin binneef humna isaaniitiin raayyama ittisa biyyaa irraa hiikkatan. Tariitii uummata irraa hiikkatuu danda'an. Uummata kaadiroota bilisiginnaa maaliif paartii walii warri hidhatee lolu kuni warroota paartii sana dadhabsiisuuf namoota sanniin dadhabsiisaniirana ta'uu danda'a. Uummanni Oromoo illee sababa adda bilisummaa Oromootiin uummanni Oromoo wanti inni argate tokkollee hin jiru. Yoo kallattii wal himne waa'ee adda bilisummaa Oromoo illee. Maali wanti inni uummanni Oromoo ittiin miidhamuu malee ittiin dararamuu malee uummanni Oromoo bara kanatti wanti kana jedhamee laakkayamee lafa taa'a waan adda bilisummaa uummata Oromoo kutaa kamittu irraa argate tokko hin jiru jedhee yaada. Dhugama. Kana waan haalamu miti jechuudha. Waan sirriiti. Maali? Ittiin miidhame jechuudha. Uummanni Oromoo ijoollee tana nyaachisa. Maaliif? Uummanni Oromoo namni mana isaa dhaqee waan nyaadhu yoo gaafate hin dhoggatu waan ta'eef waan an nyaadhu naa kenna. Yoo inni mana sana dhufee yookaan nama naannoo sanatti namni sun naannoo sana keessa socho'ee yoo uummatuma sana kabayanii haaman arginaa, kabayanii qotan arginaa, kabarsiisan arginaa. Ijoollee adda bilisummaa Oromoo wantoota kanneen bakka godhanitti uummanni Oromoo hoo waan qabu buddeena waan harkaa qabu kennaaf jechuudha. Gaafana immoo paartiin biyya bulchu waraanni keessattuu mootummaa naannoo Oromoo hidhattoonni naannoo Oromiyaa uummata adda bilisummaa Oromoo soortan jedhanii ittiin dararamanii jechuudha. Wanti isaan fayyadaman kana. Hidhamu, ajjeefamu, tumamu, waa hedduu gidiraa garaagaraa saba Oromoo irraa akka ga'u taasisuu malee uummata guyyaa waliin oolanii yeroo isaan halkan biraa garagalanii gara daggala isaaniitti dacha'anii mootummaan hidhattoonni mootummaa immoo dhufanii uummata kana dararu. Maallaqa harkaa guuratu. Rakkoo kana hin jenne gadara mana irra gubu. Uummanni Oromoo bu'aan inni adda bilisummaa Oromoo irraa buufate bara kana jechuudha. Kaleessa adda bilisummaa Oromoo kalee waa hedduu saba Oromootii buuse jechuudha. Jenereeshinii adda jiru kun jenereeshinii adda bilisummaa Oromooti. Jenereeshinii nadhii gammadaati jechuudha. Namni nadhii gammadaa dagatamu jiru. Jaarraa abbaa gadaa
Waaqoo guutuu warroota sanii kun akka jiru jechuudha. Warroonni sun bara sanatti saba Oromootiif quuqama saba Oromoo qaban saniifi firii adda nu harkaa qabnu kana biraan ga'e jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo immoo yoo dhumatu barbaaddanii ka dhumuun barbaachisu saba keenyaaf hidhanne waan ta'eef, saba keenyaaf daggala seenne waan ta'eef diina ummata Oromoo dararu ka qabsoofnuuf ummata Oromoof waan ta'eef irraa qolachuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo taane maqaa ummata kanaatiin daldaluu dhiifne dhuunfaa waan waan ittiin saamnee buluuf baane yoo ta'e garasitti fuulleffachuu qabna jechuudha. Maqaa kana ofirraa buufne jechuudha. Kana walumaa galatti qeeqni an ijoollee adda bilisummaa Oromoo daggala jiran irraa qabu isa kana jechuudha. Ummata isaanii protect godhuu dadhabuu. Diinni yeroo isaan dhawu diina dhayanii laalessuu dadhabuu. Daangaa isaa yeroo daangaa addi bilisummaa Oromoo naannoo Amaaraa keessaa miti ka socho'u. Naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jechuudha. Yeroo ummanni naannoo biraa hidhataan naannoo biraa dhufee naannoo kana seenu isin biyya mootummaa biyyaati biyya eegaa jechuu isinitti hin jiru jechuudha. Haa ta'uu garuu haga isaan haxxee hidhanii namoota mootummaa wannaa jedhani isinillee kana gootanii yoo danda'ame wanti qabsaa jirtaniif waa tokko addi bilisummaa Oromoo wanti qabsaa'uuf waa tokko fakkeenya mootummaan naannoo Oromiyaa illee hidhataa san wanti bobbaasuuf fi yoo ummata dararuu hin taane ummatuma kanaaf jechuudha ummatuma Oromootiif jechuudha. Jidduu kanatti wanti amma kuni diinni fira kiyyaa diina kiyyaa akkuma jedhamu san jechuudha. Yookaan wannaa ta'u jarri suniin diina Oromooti. Diinni Oromoo diina mootummaa naannoo Oromooti. Diina adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Kanaafuu diina kanatti waloon qabsaa'uun barbaachisaa. Garaagarummaan akkuma jirutti ta'e jechuudha. Wal ajjeesuu akkuma jirutti ta'e jechuudha. An akka kiyyatti wal ajjeesuu ni miti namni tokko osoo du'uu baate namni utuu wal ajjeesu oduu mariin jiru wal ajjeesuu nutti filannoon du'a yookaan ajjeechaa oduu nu ta'uu baate dhaamsa kiyya kun jechuudha. Walumaa galatti dhimmicha kana irratti wanti an jechuu barbaadu guddaan isuma kana keessattuu ummata dararame kana Oromoon waan danda'u ummata kana utubuu qabaa. Mootummaan immoo waan qubatti qabu namoota qubatti qabu fakkeenya amma namoota qubatti qabu yoo jennu haasawa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godhani pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa baay'ee gadi bu'aadha. Hayyoonni biltsiginnaa qofaa miti dhiiroo. Dhiifama naa godhaatiiti. Oromoon hayyuu baay'ee qaba. Kan biyyallee jiru, kan biyya keessallee jiru, kan cadhisee ilaalaaru baay'eetu jira. Kaayoo barreesses yoo waa jedhes madaalee waan kalee ta'eef waan adda ta'aa jiruuf waan boru ta'ullee xiinxalee barreessu baay'eetu jira. Garuu hoo isa waan kanniin hunda hayyoota Oromoo hunda fuudhee gaarbeejii tokko darbee obbo Shimallis Abdiisaa kun hin barbaachisu. Hayyuudha yoo hin jennu bulchaa biyyaati yoo jennu namni kun bulchaa biyyaati. Biyyattii sana naannoo uummata miliyoona 60 hafi sabaaf sablammoonni hedduu achi keessa jiranillee isa jala jiru jechuudha. Nama haganaa kana bulchu namni mana tokko bulchuyyuu yaada namni tokko mana tokko bulchuyyuu hin haasofne haasa'e namni kun jechuudha. Kanaaf
barreeffama isaa kallattiin akka argaa jirrutti jechuudha. Jawaaritti xiyyeeffatee jechuudha. Waa'ee Jawaarii namni ani hin beeku namni Jawaarii waan beekee jiru natti hin fakkaatu. Namoonni baay'een batalaa kaadireen biltsiginnaa Jawaariin hin beekne. Keessattuyyuu namoonni Oromoo illee baay'een isaa namoonni tokko Jawaari jechuun dhiiroo nama silaa sanduuqa warqee keessa kaa'ansa argitanii dhiifama naa godha. Nama akkasitti taa'uu qabu namni sun. Maaliifi namni kun hayyuu addunyaati. Hayyuu Oromooti. Jawaariin gad xiqqeessee hayyuu Oromootitti xiqqeessee hin dubbadhu Jawaariidhaan. Maaliifi nama waan hin godha jedhe godhu, nama waan wanti kun hin ta'a jedhe wanti sun ta'ee argitu, nama xiinxala yoo kennu, waan tokko qofa irratti hundaa'ee osoo hin ta'in waan kalee darbe sirritti xiinxalee sirritti hubatee waan adda ta'aa jirullee argee ilaalee waan boru ta'ullee sinaariyoo sobaa osoo hin taane ka dhugaan lafa kaayee karaa ce'umsaa karaa ittiin karaa kanatutu sirriidha jedhee addunyamaayyuu xiinxala addunyaa nama akka cummaa ganaa tana keessa cummatee harkaa qabu yeroo kaadireen biltsiginnaa ijoolleen furrii isii hin baafan ijoolleen oduu mana tokko biyya tokko deemtee siree iyyuu bitattee bultee hin dandeenye qubee afaan Oromoo caccabsaa Jawaaritti Shimallisii ni deeggaranii Jawaaritti afaan bayan arguun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Jawaar hayyuu Oromooti. Hayyuu biyya Afrikaati. Nelson Mandeellaa lammaffaati. Immoo hayyuu addunyaan boru irra buluuf teettu ta'a caqasa. Kana boru nama kana xiinxallaa addunyaa tokkoffaa ta'ee arguuf deemtan. Gaafas illee hin qaanoftan waan ta'eef beektu amma rakkoon keessan rakkoon kaadireewota biltsiginnaa hin qaanayan. Argineerra kaaqe Jawaariin gaafa inni biyya adda Jawaariin maqaa isaa waamanii fi maqaan gaafa inni jijjiirama sana fidee hoodha biyyattii bulchaa biyyattii ceesisaa jedhee itti kenne sani itti waamanii gaafa inni biyya gale akka isaa jechoota yeroo san jedha hunda dagataniira nama. Jawaar bariin jijjiiramne sanuma. Wanti isa jijjiire tokko yoo jiraate namoonni hedduun gaafas Jawaari amanee galee jedhan. Barreeffama isaa qabnaa hundi kennaa haasaa isaattu jira. Sirritti wal beennaa waa inni godhaa ture hunda bira jirraa argaa turre. Hin laallaadha. Rakkoon kun akka hin dhufu wallaaleeti miti Jawaar kan itti seene dhiiroo. Hadha isini Jawaar bitama akka waan waa'eef wallaalee waan godhee maal suni baay'ee maali immediately reaction nama actioniiti Jawaar nama haasayaati miti. Mee fakkeenya posti inni Shimallis Abdiisaa dur irra barreesse bara 2016 waa'ee harmee isaa. Jawaar barreeffama akkasiin barreessu jechuudha waan xiinxaluuf hayyuu waan ta'eef sammuun isaa fagoo nama fagoo yaadu waan ta'eef kaleessan beekaa addasin beekaa borusin beekaa jechuudha. Namni waan sadiin kana beeku waan afaan isaatii ba'uuf waan harka isaatiin kadabu sirriitti xiinxalee beekaa waan ta'eef barreeffama Jawaarii akkasii tokko yoo isin barreeffama Jawaarii akkas gadi bu'aa nama dhuunfaa
nama biyya bulchu ta'eeti namni sun waan san barreesse jechuudha. Obbo Shimallis yeroo barreeffama san barreessu aangoo guddaa nama qabu jechuudha. Naannoo federaalaatti ture sanii. Yeroo waan akkasii sana barreessinu fi yeroo waan nama tokko dubbannu eenyu waa'ee eenyu dubbataa jira, eenyutti dubbataa jira waan jedhullee oduu yaadne. Immoo wanti na qaanessu guddaan warroota ijoollee kalee qeerroo turtanii Jawaarii waliin obbo Jawaar hariiroo tarsiimoo isaatiin qabsaayaa turtanii qabsoon sun tarsiimoon gurbaa kanaa milkaa'ee gara aangootti dhuftan. Amma immoo waan san dagattanii daandii aangoo keessanii itti isin geessite dagattanii daandii irra dhuftan dagattanii barreeffama nama dhukkubsaa isin irraan barbaachifne warroonni dhoobbaa jirtan, warroonni Facebook irratti barreessaa jirtan, warroonni baataniillee sagaleen waa'ee Jawaarii dubbataa jirtan boruutti qaanoftanii dhiisaa. Ammallee dhiifama naa godhaati Oromoon Oromoo moo'ata hin jedhu garuu dhugaan hin moo'atti jedhee waan amanuufi ammas daandiin Jawaarii daandii dhugaati. Borus faana hiriirra. Guyyaa tokko Jawaar duubaa deebinee hin beeku, an akka kiyyatti deebi'ee hin beeku. Maaliif daandii isaa daandii sirrii waan ta'eef argaa jira. Daandii nagaa faarsu, daandii namni hin du'in jedhu, daandii namni hin dararamin jedhu, daandii namni waliigalee waliinaa jiraatu jedhu. Kana seexanatu jibba malee nama yookaan bu'aa wayii aangoo barbaaduutu jibba malee namni yaada Jawaar dubbatu kana jibbu ni jira jedhanii nama ta'ee hin beeku yoo seexana taate malee. Seexanni garuu waan kana maal godha ni jibba ni balaaleffata. Maali waan nagaan barbaadu waan ta'eef jechuudha. Kanaafi ijoolleen ammaa keessattuu ijoolleen dargaggeeyyii wal beekna hundi keenya waliin hojjetaa turre waan ta'eef jechuudha. Baay'ee dhugaa na qaanessa yoo namoota ani bakka silaa nama Oromoon bichaa naamoo jedhan dhugaa dubbadhe jechuudha. Biyyattiin suni biyya Itoophiyaa jedhamtu tun nama Oromoo qofaan haa bultu, Oromoon bichaa naa maniis sammuu ideoloojii akkasiillee hin qabu. Maaliif biyya federaalizimiin itti haa dagaaguudha. Biyya kana keessa teenne wama harkaa qabnu bichaa barcumuma keenya bichaa luuccofne barcuma kanarra taa'ee jira. Ana barcuma kan garuu inni na argisiis kompiitaruma naafuu jiru kana bichaarra araba maal taatanii wannollee laalaa naannawa keessa laalaa. Naannawa keessa laaluun immoo boruu waa hedduu nama fayyada. Biyyallee biyyi tun akka ceetu barbaanna. Akka ceetu isiniin jennu jiguurraa akka haftu jechuudha. Maaliifi tariitti carraa biyyattiin tuni jiguu yookaan waraanni hamaan biyyattii sanii uumamuutu jira akka senaariyoo on amma jirutti jechuudha. Yoo laaltu, yoo teettee laaltu maaltu deemamaa jira. Wantoonni sukkanneessan akkanaa kunniin wantoota hedduu hamaan dhala namaa irratti yeroo baay'ee garaa jabaatee waa akkanaa godhu kuni yoo ilaaltee jettu garamitti nu deemsisaa jira waan jedhu gara biyyattiin gara diigamu gara kufaatii hamatti nu geessa jechuudha. Kanaaf please dargaggoonni hayyoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan keessattuu nulleen balaaleffatina. Nu isin balaaleffataa hin jirru dhiifama nu godha. Akka nama waan biyya sanii itti gaafatamummaa qabna biyya saniif nullee. Biyyi sun teessan qofaa miti. Teennallee.
biyya Oromiyaa teessanillee teennallee ta hunda kennaati naannoon sun. Kanaaf rakkooleen naannoo sanii dhalatu biyyattii san keessa dhalatu ummata kana miidhama ummata kanaa waliin haa hambifnu. Isinitti argisiisaa jira rakkoon achi jira kanan godhinaa kana godhaa. Tariitii bari namni waan hunda hin beeku hojjetaan jirtan jechuutti hin jiru hojjetaa jirtan. Yeroo hojjetu immoo namni hin dogongora garuu dogongora hamma namni kan kee namni dhiinni kee kasi himatu saba ummata hidhataa saba Oromoo jibbu gachiifsamee maqaa keetiin maqaa mootummaa Oromummaa jedhamaa yoo Basima'aab maqaa gooftaatiin jedhaa yeroo qalamu ati immoo nama waan sana dhugaa sana sabaaf beessise hidhuuf ajjeesuuf nama sanatti yoo dultu kan argu qaanofni guddaan hin jiru jechuudha. Please akkas kunniin dogongora jedhaa jira. Dogongora akkanaa kana hin hojjetina. Dogongorri akkanaa kun nu diiga. Oromummaa diiga. Nu sabni keenya akka dararamu hin barbaannu. Oromoon yoo danda'a nagaan bahee hiyyoomeellee hiyyoomaniillee nagaan bayanii galuu wanti caalti hin jirtu jechuudha. Waan hojjetaa jirtan jabeessa hojjedha. Immoo diina naannoo keenya gooluuf deemu ummata keenya goolaa jiru humna dandeettaniin qoladha. Hayyoota keenya hayyoota Oromoo kan biyya jiranis kan biyya alaa jiranis kan isin keessa jiranis irraa bu'a olola ittiin oofina. Kun hin barbaachisu. Kanaaf nu wanti waa'ee Jawaarii dubbannuuf illee Jawaar daandiin isaa milkaayaa ta'ee argineerra. Jawaar daandiiwwan keessa dhufe keessatti Jawaar hin dogongoree beekaa? Hedduu dogongore. Keessaa deebeera? Nama dogongora isaa ifaan bahee gaafana dogongoree dubbatu bar Jawaar jira. Kanaafu hayyuun beekamaa hayyuun gaafam hayyuu ta'a gaafa dogongora isaa beekee ifaan dogongora sanaaf hiisii fudhatee dhiifama jedhee karaan amma nu baasu tana jedhee karaa daandii sirriirra bahee namoota isa fakkaatanii fi namoota hedduu mileenota of duubaa hiriirsee nama socho'aa jirudha. Jawaar addas waraana mileenota qabu. Nu yeroo kamiyyuu cadhisnee yoo ololli Jawaarin fakkaanni Jawaarin irratti oofamu cadhisnee iteennee hin ilaallu. Kana jechuun maal jechuudha? Baanee lollaa taankii kaafna jechuu miti. Nu ummata nagayaati. Warri Jawaariin waliin jirru, nu warri Jawaar faana deemnu, warra nagaa barbaadu, warra nageenni karaa nagaa waraanni bidoolee kenna laala hadhaa sautti hin jiru. Kun duuba gaafa TPLF jalqabdu. Waraanni gaafa isaan walii aggaamuu jalqaban irraa kaasee akka dhuunfaa kee waraanni kun hin barbaachisu. Uuu jedhaa nama ture keessa. Achi asillee nagaa kana buusa. Oofee akkuma nu jennu sana walii galteen wama nu gaafa duraa erga wanti hedduu qisaasa'ee booda edda. Namni mileena meeqa lafarraa dhumate kuma meeqa dhumate booda erga biyyi barbadooftee booda erga qabeenyi manca'ee booda waan nu'uun adda womaan beettanii isin juntaa farasi adda maaliitii ka shaneetii fi kafaan nooti farda isaaniitiin nuun jedhaa jirtan ta'uu danda'a. Yookaan farda Jawaarii nuun jechuullee dandeetta. Waa hedduu nu baasuu dandeettanii nu gaafasuma waan kana himaa turre jechuudha. Adhallee kana himaadha nu qaba. Isinitti warra faannoo jedhamu kana waliin bakka seentanis seenaa. Akka taatanis ta'a. Walii galtee irra ga'a. Yoo walii galtee irra hin geenye uummata baay'eetu dhumata. Ammallee. Yoo walii galtee wayii hin uumamini
saboota baay'eetu dhumata. Namoota baay'eetu miidhama jechuudha. Miidhama kana hambisu daandii amma Jawaar qabatee jiru kana jechuudha. Yookaan isinii galtu. Daandiin amma Jawaar irra jiru daandii sirriiti. Mootummaan Jawaariinis ta'ee akkuma dura jedhe Jawaariinis ta'ee nus ta'ee hayyoota Oromoos ta'ee namoota miidiyaa irra taa'anii akkas jedhamu nu lubbuun haa du'u yoo jenne itti gaafatamummaa fudhanna. Maaliif namni akka du'u hin barbaadu. Du'a namaatiif guyyaa tokko kontirbuuti waan xiqqoo tokko kontirbuut godhuun barbaadu akka dhuunfaa kiyyatti jechuudha. Nageenyaaf immoo waan hin kafalle hin qabu jechuudha. Waan qabu hunda kafaluu danda'a. Kanaaf nagaa irratti hojjedhaa. Baay'ee dheeressee dhiifama naa godhaa. Viidiyoo tana sheer godhuun namoota biraan nagaa. Dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii of argaati. Qophii of argaa keenyaadhaa. Kanadhaa kanumaan xumuraa yeroo biraa mata duree addaa qabadhee yookaan akkasumas hayyoota xiinxaloota hedduu namoonni miidiyaa kanarra dhuftanii yaada keessan karaa bilisaa ibsachuu barbaadan yookaan yaada ijaaraa ta'e kan fudhannu yaada ijaaraa ta'e qofa yaada qaama tokko duulee qaama tokko jabeeffatee ka ofii godhatu hin barbaannu. Nu ka barbaannu akka Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatti maali? Qeeqa qaama kamiifuu qaama hidhatuufillee qaama hidhatee socho'uufis qaama biyya bulchuufis fi hayyoota Oromoo ka dogongoranii yookaan namoota dogongoraan akka lubbuun biraa dabalataan badduuf waan hin taane facaasan irratti yeroo baay'ee hin fudhannu. Warroota akkasii warroota waa ijaaran, warroota yaada ijaaramaa, yaada nageenyaa, yaada waliigaltee biyyattii sanaa qabdan yoo jiraattan karaa kamiinuu nuti bilbilillee teessoon keenyas nu qunnama yeroo kamittuu waliin hojjannaa. Miidiyaan immoo humna. Miidiyaa jechuun humna. Yoo beenne itti hojjanne yoo taan immoo inninu rasaasa waa balleessaati. Miidiyaan ibidda waa qabsiisa jechuudha. Akkuma nagaaf barbaachisu hammeenyaaf illee miidiyaadha. Kanaaf yeroo miidiyaa irratti baanu waan hammeenyaa facaasuu irraa of haa eeggannu. Wantoota nu asii dubbanneen qaamni biraa miidhama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana gorsina. Qunnama yaada kennuu barbaaddan, yaada dabarfatuu barbaaddan yeroo kamittuu bifa midhaagaa ta'een, bifa bareedaa ta'een gurra ummataatiin isinii geenna. Nu qunnama sagantaa kana akka namoonni hedduu daawwatan fi irraa yoo wantin irraa hubatamu jiraata akka irraa hubatan facaasuuni yookaan sheer godhuun waliin nuuf gayaa jedha. Asumaan namoonni Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sabiskiraayib gootanii hin jiraanne Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa liinkii as jala jiru kanaan sabiskiraayib nu godhaa, sheer godhaa, waliin nu gahaa isiniin jedhaa. Qophiin kiyya kaadhaa kanumaan xumuraa. Horaa bulaa deebanaa nagayaan naa turaa isiniin jedha. Naaf oolchaa.